وقنا بس رانتي أتوه أنا أتكلم داعي كارك بس رانتي أتوه وقنا ركجوا بكجة ركتا ركنيس ركتي وجنا كلاتا نمجي سيسا بركس بكاتا كان نجتشو دجاستو بدي فموجي فيديو كي يخص براو جيته تلك أبرت فيديو يسوي رابدن كون وقال أدبان إبرتي سبب نساء وان براسون تاني فوله يموت إسني يوم إساهم بيسفني أنو جرب ونما فيديو في جتكنا دل دوينا فكاتا ونما فيديو رابط شوف جت جول لمولين ديم توهيج إبتاني كنا بوتا وينا فكاتا وجرب بين نهوني أكنا كيود وقاتي مالي في فوله إساهم موت ابني مال نمما إساهم موت ابني هذا ميك أتو إلمك يا كراج رجع جتاجر هذا ميك أتو إلمك يا سوري ديمي جت جتاجرتي وان إني كراك نكون مننا تكوبان كاب وقارب واني سوري في إثيوبيا هدو كنا كيس جرمو واني كرا تاريبا هون جرمو كتاب نتوكو وان بري سودا هذا ميك أتو كوتش مانا دبي أنا هناك فيديو كنا أكامك يا خلاص فرنا هدو تنجر وقاربي نهين رفض وقاربي سبب نسا غربان كنا أم فوليس هاللي أرجوبا ويجولي لما هو قاس الدم فورتا ما كيس جرود قافة جبه كلتي كنا الآن لبو سادبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتك أشتي جرجرت بقى جراتني هذا جستو بفاتي فيديو قرأت عريبا كنا ديبن غربان يتوقع أجر سيزاني سنين أرجع تنجري هذا أن فيديو كنا رتي لقالي نتفكاني لقال دبت ونو فيديو يدلقوا دفكنا دلقوين فكات جارو dhugaa isaanii jira kunis soba ta'u dhugaa isaa ijoollee meeqatu lubbuu karaa taaribaa kana dhabaa jira yaa ijoollee keenya maalumaaf karaa taaribaa kana deemtan biyyummaa itti deemta sun wuyyuu osoo biyya tasgabbii wayii qabdu yaani biyya waan gaarii irra jirtu wayii ta'e suudii ta'e taanaa ay dhuftanii yoo karaa keessa hafuu taate malee ka dalagaan hin jirre faffacaatan malee maaluma sirreeffachuu biyya yaatan erga deemuun keessanii olle maa karaa seeraatiin hin deemne maal buugee sanirra murteessitan dhugaa rabbi Itoophiyaa san keessa dhugaa rabbi Itoophiyaa san keessa teettanii dhumuu isinii wayya karaa taaribaa kana dhumuura maaliidhaaf haati kan kee gaafati duutu si awwaalatti abbaan kan kee si awwaalata ila awwaala ilma kiyya ila awwaala intala kiyyaa siin jedhan karaa kanatti duutee allaattiin karaa kana si nyaachuu malee faayidaa maaltu jira ka qabrii kan kee keessa qabrii mana kan kee keessa hin galle nama tokko soo argullee baatanii dhugaa rabbi barboonni ijoolleen keenya dongoranii biyyaa bahanii fani hin beeku malee maallaqni ati karaa taaribaa kana fixxuu fi maallaqni ati xayyaara fixxuu takkaba hayyee egaa maallaqni tokko ta'e ati maali lubbuu kan keetii irra murteessita faayidaa kuma 10 faayidaa kuma 20 dhaaf jecha takka achirra wanni si hafu jecha kanaaf jechi lubbuu kan kee laattee kennita wanni karaa taaribaa jedhanii jechuudha karaa suudiitii fi karaa Itoophiyaa kana gidduu ta'e wanni bahaararraan ta'e wanni karaa gaaraa kana irraan ta'e waan kitaabni tokko barreeffame irraa hin deebinedha ijoollee meeqa lubbuu achi keessa dhabe gahaga hadhaa haati tiyya ilmi kiyya yookiin intalli kiyya gaafa tokko naagalti jettee abdiidhaa eeddu dhugaa rabbi ilmi kiyya yookiin intalli kiyya gaafa tokko naagalti jettee abdiidhaa eeddu namni baaboo du'uun dhaloota duuti dhaloota akkaataatti du'aniitu nama waraaramanidha amma ijoolleen karaa taaribaa kan deeman kana jechuun nama dhibamaa tokko yoo argan gataniituma biraa deeman sababni gatanii biraa deeman jaalatanii osoo hin taane wanni isaa achi godhaniif hin jiru wanni inni miilaayyuu cabde jechuudha karaa taaribaa kana irratti gatteetuma biraa deemta carraa isaa achumatti du'uudha haga yeroo isaa ga'u jechuudha maalidha waan tokko sochoostee bakkaan geetti sochoosuudhaaf yaalta yoo bakkaan ga'uu hin dandeenye bakka ati fiddu hin jiru way karamman taaribaa kun yoo manurraa dhaabbata osoo karamman taaribaa dhugaa rabbi osoo karamman taaribaa kun inuma dhaabbate kallattii makamiin illee taanaan kallattii lolaan illee taanaan kallattii tolaan illee taanaan jechuudha karaan taaribaa kun osoo dhaabbate haadha meeqatu gubataara wallaahi haadha meeqattu laala isa ibidditti qabate keessaan dhabne keessa jira yaa ijoollee keenya hin dogongorinaa biliis hin dogongorinaa lubbuun tuni qaaliidha lubbuu tana jiraachisuuf biyyaa ba'aa jirtaa miti lubbuu tana nama godhuudhaaf jiraachisuuf biyyaa ba'aa jirtaa miti hayya gagaste lubbuu kan keetirra firdii hin taane faradin firdii hin taane murtee hin taane murteeffatin karammaan kun yoo isinii hafeewu yoo dandeettan karaa seeraatiin deema
yoo dadhabde yoo isinii hafe yoo isinii hafe maal rakkoo qaba rizqii rabbi harka jira biyyatti illee numa nyaattee jiraataa jirtaa miti haga fedhee taana diqqaattus guddattutti namni biyya keenyatti beelaan du'e tokko hin jiru akka namaatitti dandeenye sufraa hunda guunne dhiifama akka namaatti sufraa hunda guunne nyaatuu baannullee jiraachuu baannullee namni garuu beelaan biyya keenya keessa du'e hin jiru biyya kan keessan keessatti inni biyya ati maaliif akkanirraa haasawtaa jechuun keessanii oolu lakin namni karaa seeraatiin dhufe dhabe seera maleedhaan dhufe tokko miti ati barbee hoo seeraan dhufte biyya namaa kana keessattuu qawaa taate carraa reeffi kan kee galuu qabda warri karaa seeraadhaan jechuudha gidduu hodhe yamaniitiif gidduu suudii kana jidduu dhumate kan namni takka quba hin qabne kan namni tokko abbaa kanaa hin jenneen haadha tokkochaa barbee gadi baaseetiin ijoollee yaada amma yogguu haadhaaf abbaadha wallaltu karaa biraan qabatu karaa suudii kana malee isa adabuuf jecha warra deemanii jira warra haadhaaf abbaa kan adabuuf jecha deemanii jira eega ofirra murteessitanii eega murtee keessa fudhattanii murteen keessan biiwwan yoo fudhatame haadhaaf abbaa maa boochiftani miskiinaan rabbi ka garaa ofiitittuu isin guddisuuf jecha garaa ofii isaaniittuu nyaatanii hin quufne maaliif boochiftani maaliif mana boochaa goota yeroo hundumaa isi arganiitiin isin duutanii reeffa keessa isin awwaalatani dhukkubsattanii dhukkubsa keessa isin yaalatani yaa rabbi karaa taarifa kana nuuraa cufi wallaahi karamman taarifa osoo cufame dhugaa rabbi du'an biyya ofii sanii duwwayya karaa taarifa kanarra deemuudha dhugaa biyya ofiititti gaccistee duwwayya mootummaa sajjeesu wayyaa dhugaa rabbi karaa taarifa kana duwwara garaagarummaa jira duuti egaa oole biyya ofiitti duwwayya sababni isaa karaa kanarra duutee faayidaa ati argattu hin jiru biyyatti illee duutee faayidaa qabaatte osoo hin taane maatii kee waa fayyadu jira qabrii su'ila qabrii ilma kiyyaa qabrii intala kiyyaa siin jedhan yoo jidduu kana hafte hoo namni abbaa kanaa jedhim allaatti mas nyaatee takka daaramas gubaarummas sarara galee achitti si fixa qaama kan kee kanaaf warri viidiyoo akkanaa waraabdan yoo viidiyoo akkanaa argitan fuula isaa mul'isa haati abbaan sabrii haa godhatanii maatiin haa arganii ilmaa ofii nuu gala jedhanii akka abdiidhaan hi'een sabrii haa godhatanii tasgabbaanii ta'an viidiyoo akkanaa yoo argitan please viidiyoo akkanaa argitan nama akkanaa yoo argitan haga dandeettaniin warra bisin laaffisa gargaaraan silaahuu har'a saaraa san keessa wanni gargaaramu hin jiru waan ta'eef yoo dadhabdan yoo ka lubbuun keessa hin jirre ta'e fuula isaa mul'isa abbaan haati haa sabbaran maatiin haa sabbaran ilmaan haa sabbaran akka abdiidhaan hi'een kun dhaamsa kiyya warroota taariba jiraniif odoo isinittuuyyuu hafee dachaatanii dhugaa rabbi odoo isinmattuuyyuu hafee dachaatanii irra bareedanii irra akkas irra filadha hundumaafuu nagaa ta'amee wallaahi dhugaa rabbi qaama keenya irratti kalas dhugaa rabbi ganama laalee rafee hirribna qabuu dide dhugaa rabbi maaliidhaaf wan akkanaa kana yoo argitu خلاص ونما أتجريني من ما حس قبضته فيوسيف نقل ونما كرا كان ديما يفوجون قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.